kanuma bakka firaashii qofa qabaachuu maaliif ennaani kabaja keessummaati meequu sanaa dhugaa hammaani Dubaay beektaa yeroo dhiyoodha kan nuti jiru Itoophiyaan hoggaan Itoophiyaa jiru beektaa guyyaatti torbanitti tokko mana yaalaa dhaqee biyaasa 4,300 nan baasaa erga Dubaay dhufeemu hin jedhanillee hin jiru awwaarri jedhanillee hin jiru biyya naqaatee bakka biyya makiina isaanii gubbaarrallee kortee taa'uu dandeessu bakka biyya jechuun firiilee isii kennitu biyya ayyarii ishii waan hundi ishii sitti toltuudha sii galee jechuun akkam jedhee ishee ibsuu hin danda'u sigalee badhaa jira miti suufii akkasiitiin ani gama kiyyaan Itoophiyaa keessa ta'uu koosatti baay'een gammadee ammaati biiftuu eessa odoonaan eessatti dhalatti odoonaan jedhan isin qixxifee musa jedheetanii Dubaatti maaliif ijoollee kolleen gisee dhiyoo booda Dubaatti nan jijjiiradha jechuudha sila kanaafuu Itoophiyaa keessa ba'uu goonetti tokkoffaa gammachuu hin jirre natti dhagaame oh my god ማለት ኢፍሌን ulfaata jechuudha. Wanti tajaajilafattee akka Dubaay ijaarratti as godhee konkolaataa beera nama keenya miti asitti Itoophiyaa keessatti mukatu gorma konkolaataa dhaabaa muka barsaaf yoo yaadatte ta'e dhagaafaatu konkolaataa ta'a namaa miti jechuudha. Namni immoo konkolaataa dhagaafata ola konkolaataa akka asii akkanatti irraa bada keessa baay'eetti dhiirti. Itoophiyaa keessa jiran namni Itoophiyaa konkolaataa gubbaataa miti muktuu beekanyatti dhagaan konkolaataa irra taa'as michuu irra godhetti koo yaada geebiraatti fufu ajandaa gaba dhagaa ture gara jirta dubbii falaatti isa lammataa immoo Dubaay jechuun Dubaay akkamitti si ibsare bakka wanni hundi ishiillee maal jedhee sitti fuula kiyyaa jechuudha qulqulluu akka fuula kiyyaatti laffishillee ofuma miidhagina irra deemte si qulqulluu si galee Dubaay ማለት እንደዛ ናት ነገሩ ኢትዮጵያ keessa Itoophiyaa ማለት አገሬ ነው ብዬ ኮቲ ያቱ በነገሩ keessa boko oh my god ተቀበቹ አጋሚ ሲቲሱ እና አባ ደበሌ ኢትዮጵያና ዱባይ ወሊን ተወዳደርሲ ማለት ሰማይና ምድር ኢትዮጵያ jechuun biyya awwaarshi qoqqoon madhukusu Dubaay jechuun biyya qulqulluu biyya tsaqqa muutii rajirta oh by the way woman Itoophiyaa keessa jiran kuni busy ta'uu muutii gaafachuu illee beeku sijjee godhatan xiyyaara darbaa jiraayyuu addaamte amma kanaani ani ibsi biyyoon tokko jirra Dubaay keessa waan jiru Itoophiyaa keessa waan jiru jiranii waan biyyi waan itti wal shaaftu qabdi waan itti wal dabartu qabdi bareedinaaf miti bareedina qofa osoo hin ta'in bareedina magaalaa sana keessa maaltu jira hawaasni akkamitti jiraata namni akkamitti jiraata hojiin akkamitti hojii dhabaa saniifuu Dubaay keessa yeroo dhagawanii humna hojiidhaan habiibii kamtu Dubaay gaara jechaa turan yeroo asuma hiikanii habiibii kamtu dhiqaa jechuudha asuma hiikiti awwaarri hin jiru
seera ishee kabajamee jiraattu biyya bakka qulqulluu fi tsaddee jedhamtee waamamtu keessaa kamtu duba dhugaa maqaasheetu kamtu abiibii kamtu duba dhugaa fedhanii gadheen qofa hoogganaa siin ga'een dura abiibii kamtu duba dhugaa fedhan bakka lapheen dirqaa jedha gaafa dhufees ga'u otoo lafa nu achi qabu ani ammoo maatii kootii lamaan achi qabu lafa Itoophiyaa mulu gurguranii Dubaaitti galchinan jedhanii በጣም ተንገበደ ሲገለ ጥያራ አገርተን ቤተን ባይዘው ጥያራ ስትመነ መነተ ቹዳ ቴካዊን ማግስት ካናላ ቢየ አማ ቢየተናጂ እንዴ ሬፍ ሩቤንጉን koridor limati astaqul beekaman kun biyya bareedaa nama hawwattu iddoo nama hawwatu deemanii akkasitti hojjedha mee ati Dubaay keessaa hin agarre waan ta'eef keessa deebitee hubadhu gaafa agartu amma biyya ofii kan ga'u jiru wantillee adda baatisitti tolusi biyya ormaati biyya aadaaf kee abbaa kee immoo si boonsaa boontaa biyya kabajaatii kabajuu qabdaa deebitee maaliif ennaa ishee keessatti yoo tokko amma Dubaay keessuuf fudhanna ta'e namoonni garaagaraa Dubaay keessa barbaadee kan asxaa hojjetan isaan Dubaay sana akkasumatti mana isii amma Itoophiyaa mana tokko Itoophiyaan akkana jedhame bahee biyya ormaatti hojjeta achii dhufees hojjetu warra achii dhufees hojjetaniif umee dhaamsa kan qabdaaf eega Dubaay biyya teknoolojii namni beekamtu biyya hojii dhabaa keessa hin jiraanne biyya ajaa'ibduu taate maaliif Dubaay irra dhufanii Itoophiyaa keessatti hojjetan inni kun biizinasiidha sigalee namni biizinasii hojjetu immoo biyya hunda deemee hojjeta biyya tokko lama hojjaa odoo hin ta'in namni sun Ameerikaa deemuu ni danda'a tarii Awurooppaa keessa bakka hunda marmaaree hojjechuu ni danda'a sigalee soo inni suni hireedha tokko ammoo naggaadeen tokko biyya tokko bichaa taa'ee hojjetu sigalee teekinooloojii babal'aadha waan hojjetu. Ethiopia maaliif ennaan rakkisaa rabbii bira bilbila si eegara mucoon kun jirtii bee aanji seena sanni ani qoy sanniitu nagannaatti nan barbaada sanni lubbuu eenyu mana hiyaasa biloo fedhe hin gadda mana caaltuu takka tasaa gadi si buusee yoo silaalu bilooki jala jira kasaa ani garramamee du'ee eenyus biloo fedhe bilooki jala si baasa maal ani fate walillee biloo moo ani yaada xiqqoo mee baadamee dhugaa akka wajjin naasa sanni baga nagaa nuuf ta'uchuu